5.11 measures of angles of regular polygon. Yeroo darbe keessa akkuma ilaalaa turre waa'ee angilii measures of angle safaroota kofoota kan keessattis kan alaa ilaalaa turre amma ammoo measures of angles of regular polygon safaroota regular polygoniin danaa cufaa ta'edha jennee jirra yeroo darbe keessa. Amma ammoo regular polygon kan jennuun ammoo polygonii akkamiiti jalqaba irratti isa kana ilaaluu qabna. Suppose we consider a circle with center O. Center O kan circle centeriin isaa yookiin walakkaan isaa O ta'e akkasumas raadiyesiin isaa R ta'e haaluma kanaan divide the circle into n equal arcs. Akkasumas circle kana bakka walqixa ta'e n walqixa ta'etti qoodi. Arki jechuun akkuma beekamu isin hundinuu ni beektanii arkiin isa kana jechuudha. Arki kan jennuun isa kanniiniin arki jennuun. Kanaafuu bakka meeqatti qoodee jira? Bakka 8tti qoodee jira. The figure given on the right shows this when n equal to 8. Yeroo n kennaa meeqa ta'e yookiin ammoo arkiin kennaa 8 ta'e nutti mul'isa jechuudha. For each little arcs arki xixiqqoo kamiifiyyuu we draw the corresponding chords. Chordii kaafnaaf jechuudha. Chordii kan jennuun ammoo isaan kanniiniin chordii jennaan. This gives a polygon with vertices P1, P2, Pn. Kanaafuu vertexiin polygonii kanaa maal ta'a? Vertex jechuun bakka saroonni yookiin ammoo saayidiin lama itti wal tuqu jennee jirra. Kanaafuu vertexiin isaa P irratti wal tuqaa jechuudha. P1, P2 hanga Pn'tti jechuudha. Since the arc had equal lengths. Arkiin kunniin hundi isaaniitu leengizii yookiin ammoo fageenya walqixa ta'e qabu. The chords which are the sides of the polygon are equal. Akkasumas arkiin kunniinis inni arkiin kunniin amma saayidii polygonii kanaati. Saayidii polygonii kanaatu isaan hundinuu inni equal walqixa. If we draw line segments from O to each vertices of the polygon, we get n isosceles triangles. Yoo sarara O irraa centerii kanarra gara vertexii kamiituu haala kanaan kan kaafnu ta'e maal arganna? Isosceles walqixa ta'e arganna. Rogsadee isosceles. Isosceles jechuun kan kofoonni isaa lama walqixa ta'an. Tokko garuu adda ta'een isosceles jennaan jechuudha. In each triangle kanniin hunda keessattuu the degree measures of the central angle is given by measure of central angle is 316 degree over n. Formula kana fayyadamnee hojjannaa jechuudha. Since the vertex angles are n bakkanatti n kana maal fayyadamuu dandeenya? Number of side isa jedhu fayyadamuu dandeenya. Lakkoofsa maal bakka n kana maal fayyadamuu dandeenya? Lakkoofsa aangilii sun ta'in lakkoofsa aangilii fi maaltu walqixa jennee jirra yeroo darbe keessa aangilii verteeksii akkasumas saayidiin walqixa jennee jirra. Kanaafuu bakka inni kana maal fayyadamuu dandeenya? Lakkoofsa saayidii fayyadamnaa jechuudha. Saayidii isaa yookiin ammoo roga isa jennuun kana fayyadamnaa jechuudha. Since the vertex angles at O of each isosceles triangles have equal measures, namely 316 degree over n, it follows that haala kanaan wanti nuti goonuuf n kanaaf wanti hirruuf tokkoon isaa argachuudhaaf tokkoon kofa kanniinii beekuudhaaf kana adda isaatti 316 degree over n dhaan safraa jechuudha. Guutuu isaa ammoo meeqa ta'a? 316 degree dha. Bifa geengootiin waan ta'eef 316 degree ta'a. It follows that all the base angles of all the isosceles triangles are also equal. Angiliiwwan hundee kanarra jiran hundi isaaniitu kanaafi kun hundi isaaniitu wal qixa jechuudha.
From this, it follows that the measures of all angles of the polygon are equal. The measures of an angle of the polygon is twice the measures of any base angles. Measuring yookiin ammoo safarri aangilii polygonii kamiituu si'a lama safara aangilii beezii kanaa ta'a jechuudha. Hundee kanniinii ta'a. Of any one of isosceles triangles. So the polygon has all of its sides equal and all of its angles equal. Siding kanaafu siding polygoniin kuni kan siding isaa hundinuu walqixa ta'an akkasumas angiliin isaa hundinuu kan walqixa ta'aniin regular polygon jenneeni waamna jechuudha. A polygon of this type is called regular polygon. Polygonii kofoon isaas akkasumas saayidiin isaas hundinuu safarri isaanii walqixa ta'een regular polygon jennee waamna. Definition 5.3 A regular polygon is a convex polygon in which the lengths of all of its sides are equal and the measures of all of its angles are equal. Regular polygoniin kuni convex polygon. Polygonii convexii kan jennuun kan safarri kofa isaa hundi isaatu 180 gadi ta'edha. Kanaan convex jennaan. Convex polygon. Kan ammoo safara kofa isaa hunda keessaa tokko 180 ol yoo ta'e concave jennee waamna jechuudha. Kanaafuu regular polygon jechuun saayidiin isaa walqixa jennee jirra akkasumas aangiliin isaa kan walqixa ta'edha. Note that the measures of an interior angle of an n-sided regular polygon is s over n, where s equal to n minus 2 times 118 degree is the sum of the measures of all its interior angles. Asirraa wanti nu hubatuu dandeenyu note that the measures of an interior angle. Safarri interior angle yookiin ammoo aangilii kofa keessaa kuni an n-sided regular polygon. Saayidiin isaa kan n ta'e. N kana bakka maalii fayyadamna? Bakka saayidii fayyadamna. Regular polygon is s over n. S'in ammoo akkuma yeroo darbe keessa ilaalle unit 5 jalqaba irratti akkuma ilaalle turre s'in the sum of all interior angle, the sum of all angles. Aangilii keessaa hundayyuu walitti yeroo ilaallu s'idhaan bakka buufnaa jechuudha. Kanaafuu s'in kun ammoo n minus 2 times 118 degree dha. Kanaafuu haala kanaan maal fayyadamuu dandeenya? Bakka s kana formula kana fayyadamuu ni dandeenya. N minus 2 times 118 degree isa jedhu kana fayyadamna jechuudha. N akkuma jiru ta'e. Hence we have the following isa kana qabna jechuudha asiin gadi kanniin. The measures of each interior angles of regular n-sided polygon is n minus 2 times 118 degree over n. Safarri aangilii keessaa yookiin ammoo kofa keessaa regularly n-sided polygonii ta'e kan polygonii saayidii isaa n ta'e n minus 2 times 118 degree over n jennee safarra. A polygon is said to be inscribed in a circle if all of its vertices lies on the circle. Inscribed jechuun ammoo yoo keessatti barreeffame. Sarkilii keessatti barreeffame polygoniin tokko yoo sarkilii keessatti barreeffame maal jennaan? Inscribed. Inscribed jennaan. Polygoniin tokko inscribed kan jennuun a circle if all of its vertices lie on the circle. Yoo vertexiin isaa hundinuu sarkilii irra ta'e maal jennaan? Inscribed jennaan. Haala argaa jirru kanaan polygoniin haala kanaan as keessatti barreeffamee jiru kun akkuma argaa jirru vertexiin isaa afran iyyuu eessarra jira? Circle irra jira jechuudha. Kanaafuu inscribed jennaan. For example, the quadrilateral shown in figure 5.11 isa kana jechuudha is inscribed in a circle. Maal ta'ee jira? Circle keessatti barreeffamee jira. Any regular polygon can be inscribed in a circle. Regular polygon kamiyyuu regular polygon kan jennuun akkuma jalqaba irratti isinitti himee ture kan aangiliin isaa hundinuu walqixa ta'e akkasumas saayidiin isaa hundinuu kan walqixa ta'een regular polygon jennaan. Kanaafuu regular polygon kamiyyuu circle keessatti ibsamuu ni danda'a. Because of this, the center and the radius of a circle can be taken
seentarii isaa yoo haala kanaan fudhanne akkasumas raadiyeesii haala kanaan fudhachuu ni dandeenya. Kanaafuu the center in the radius of circle can take as center in the radius of an inscribed regular polygon. Seentariin geengoo kanaatii fi akkasumas raadiyeesiin geengoo kanaa akka seentarii pooligooniitti yookiin ammoo raadiyeesii pooligoonii rog-sadee keessatti ibsame kanaatti fudhatamuu ni danda'a. Maaliif? Erga innis haala kanaan asirratti layi ta'ee, kanaafuu tuqaan isaa kan jiddu galeessaa bakkuma maalii ta'a? Bakkuma sarkilii kanaa ta'a jechuudha. Akkasumas raadiyeesiin isaas raadiyeesima sarkilii kanaa ta'a. Example kana haa ilaallu. Example kana osoo ilaaliin duratti foormulaa ilaaluu qabna. Foormulaa yoo hin beekin hojjechuun nama rakkisa waan ta'eef, for any regular n-sided polygon, regular polygonii saayidiin isaa n ta'e kamiifiyyuu measure of interior angle, safarri kofa keessaa isaa n-2 times 118 degree over n, isa kana fayyadamnee furu. Akkasumas measures of each central angles, safarri central angle yookiin ammoo kofa walakkaa kan jennuun ammoo 316 degree over n, isa kana fayyadamnee furraa jechuudha. Akkasumas measures of each exterior angle, kan exterior angle yookiin ammoo kan kofa alaa argachuudhaaf ammoo 316 degree over n, it is the same as central angles. Central angle wajjin tokkuma jechuudha. Formulaan central angle fi akkasumas exterior angle tokkuma 316 degree over n jennee fayyadamnaa jechuudha. Haala kanaan formulaa kana fayyadamnee isa kana furuu ni dandeenya. Find the measures of each interior angle in the central angle of a regular polygon. Look, regular polygon jechaadha. Regular polygon yoo ta'e formulaa amma asiin gaditti ilaalle kana fayyadamna. Garuu ammoo yoo polygon nuun jedhe, polygon nuun jennaan n-2 times 118 degree jennee fayyadamna malee over n hin jennuun. Fakkeenyaaf kan keessaa argachuuf interior angle argachuudhaaf n-2 times 118 degree jennee fayyadamna malee over n jennee fayyadamnu. Yoo maal nuun jedhin, yoo regular polygon nuun jedhin. Garuu ammoo erga regular polygon jedhee over n jennee fayyadamna jechuudha. Kanaafuu haala kamiin furuu ni dandeenya? A irratti 3 sided, bakka inni maal fayyadamna? 3 fayyadamna jechuudha. n-2 times 118 degree over n. Kanaafuu n kenna meeqa? 3 minus 2 times 118 degree over 3. 3 minus 2 is 1. 1 times 118 degree over 3. Inni kun meeqa walqixa ta'a? 180 irra hiruu 3. Meeqa ta'a? 60 degree ta'a jechuudha. Maaltu interior angle isaa. Garuu ammoo exterior angle isaa yoo barbaannu ammoo 300 yookiin ammoo exterior angle yookiin ammoo central angle formula isaa tokkuma. 316 degree over n jennaan. n kenna meeqa? 3. 316 degree over 3 meeqa ta'a? 120 degree ta'a. Maaltu central angle fi akkasumas exterior angle isaatis 120 ta'a jechuudha. Haala kanaan furuu ni dandeenya. 5 sides kan 3 ammoo kan 5 yoo ilaallu inni bakka inni kenna meeqa fayyadamna? 5 fayyadamna. Interior angle yoo fayyadamnu n minus 2 times 118 degree over n. Kanaafuu n kenna meeqa? 5 minus 2 times 118 degree over 5. Meeqa ta'a? 5 minus 2 is 3. 3 times 118 degree over 5. Kanaafuu meeqa ta'a? 540 hiruu 5. Inni kun meeqa ta'a? 5 yoo hiruu tokko ta'a. 40 yoo hiruu ammoo 8 ta'a. 180
8 ta'a jechuudha. 8 ta'a. Maaltu interior angiliin isaa erga kana ta'e exterior angilii argachuudhaaf ammoo 316 degree over 5 jennaan. Isa kana yeroo hirrutti 36 yeroo hirrutti 7 ta'a. Meeqa qabna? 1 qabna. Kanaafuu 72 degree. 72 degree dha. Maaltu exterior angilii fi akkasumas central angiliin B's haala kanaan furamuu ni danda'a. Akkuma argaa jirrutti jalqaba irratti meeqa arganne? 120. Akkasumas isa kana 60 argannee jirra. Since the sum of the interior angles of triangle is 118 degree. Safarri interior angiliin triangle kamiitu meeqa ta'a? 180 ida'amni isaa. Kanaafuu 180 irra 3 meeqa ta'a? 60 ta'a. Maaltu interior angilii haala kanaan argannee jirra jechuudha. Akkasumas exterior angilii yookiin central angilii 120 argannee jirra. Akkuma argaa jirtan 60 akkasumas 120. B irratti ammoo 108 argannee jirra. Akkasumas 72 argannee jirra jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo maal jedha? Lammaffaan find the measures of exterior angle in the exterior angles of a regular n-sided polygon. Akkasumas maal barbaadi? Exterior angle isaa barbaadi. Exterior angle isaa maaliin wal qixa? Interior angleedhaan wal qixa jennee jirra. Isa kana yookiin ammoo maal irraa argachuu ni dandeenya? Interior angle argannee jirra. Interior angle fi exterior angle walitti 180 ta'u. Akkuma yeroo darbe keessa ilaalle haala kanaan sarara qajeelaa irra yoo jiraate inni kun interior angle erga ta'e inni kun ammoo exterior angle dha. Yeroo sarara qajeelaa irratti haala kanaan uumaman kana meeqa ta'an jennee jirra? 180 ta'an. Kanaafuu interior angle isa jalqabaa meeqa argannee jirra? Walitti 180 ta'u. Interior angle meeqa arganne? 60 argannee jirra kan jalqabaa irratti. 60 argannee jirra. 60 ida'uu interior exterior angle hin beeknu x yaa jennuun equal to meeqa ta'a? 180 ta'a. Sarara qajeelaa irraa waan ta'eef. Kanaafuu x equal to 60 yeroo dabarfannu 180 hir'isuu 60 ta'a. Maaliif? Asitti positive waan ta'eef negatiiv ta'a jechuudha. Meeqa ta'a? 0 to 1 120. Kanaafuu maaliif wal qixa ta'ee jira? Exterior central angleedhaan wal qixa ta'ee jira. Kalamaffaas yoo ilaalle 180 arganne. Maal? Interior angle. Interior anglein keenya kun erga asiin 180 yoo nu ta'e bakki kun jechuun 180 yoo nu ta'e inni kunoo meeqa ta'uu qaba? 180 guutuudhaaf. Kanaafuu meeqannaani 108 ida'uu exterior angle kenna hin beeknu. Kanaafuu x yaa jennuuni equal to 180 jennee hojjechuu ni dandeenya. 180 yeroo achi dabarsinu 180 hir'isuu 108 meeqa ta'a? 72 ta'a jechuudha. Kanaafuu karaa salphaa ta'een maaliin wal qixachuu ni dandeenya? Exterior anglein central angleedhaan wal qixa jennee furuu ni dandeenya. Which is the same as measures of central angle. Central angleedhaan wal qixa. Inni biraa exercise 5.1 yoo ilaalle in figure 5.14a kanarratti no two line segments that are in succession are collinear. Sararoonni walitti aanan walitti hin fufan. Akkasumas yeroo darbe keessa ilaallee irra succession are collinear isa jedhu kana ilaallee jirra. And no two sides intersect except at their end points. End point isaanii irratti malee waliin hin tuqan. Yet the figure is not polygon. Kanaafuu figuriin kun polygonii miti. Why not? Maaliif? Sababa maaliitiif? Sababni inni polygonii ta'uu dhabeef akkuma argaa jirru vertexii kanarra sararoota lamaa ol ta'antu wal tuqee jira.
Kanaafuu pooligoonii ta'uu hin danda'u. Sararoonni lama yoo wal tuqan pooligoonii jennaan. Garuu lama ol yoo ta'e pooligoonii jechuun ni dandeenya. B irratti yoo ilaalle inni kun pooligooniidha jechuudha. In figure 5.14 B irratti B'n kun pooligooniidha nu gaafata. Kanaafuu inni kun pooligooniidha. How many sides does it have? Saayidii meeqa qaba? Isa kana yoo lakkoofnu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 qaba jechuudha. How many vertices does it have? Vertexii waa meeqa qaba? Kanaafuu vertexii fi saayidiin keenya wal qixa akkuma beekamu. Kanaafuu 12 ta'a jechuudha. Lamaanuu 12 ta'a. What is the sum of the measures of all of its interior angle? Interior angle isaa meeqa? Akkuma beekamu wanti kun maal inni regular polygonii ta'u. Inni kun 12 jennee jirra, inni kunis 12. Kanaafuu regular polygonii miti. Formula regular polygonii fayyadamna. Inni -2 times 118 degree inni fayyadamna jechuudha. Maal nu gaafate? What is the sum of all of measures of all of its interior angle nu gaafate waan ta'eef kana formula kana fayyadamnee furra malee inni kun regular polygonii waan hin ta'iniif kana jechuun kofti isaa hundinuu akkasumas saayidiin isaa hundinuu waan wal qixa hin ta'iniif formula kana fayyadamnee furraa jechuudha. Inni kenna meeqa? Saayidiin kenna 12 hir'isuu 2 baay'isuu 180ti. Kanaafuu 12 hir'isuu 2 meeqa ta'a? 10 baay'isuu 180 meeqa ta'a? 1,800 ta'a jechuudha. 1,800 ta'a. Sadaffaa irratti ABCD is a quadrilateral such that the measures of three of interior angles are given. Measure of D is 112, C is 75, and B is 51. Find measure of A. Kan D nu kennee jira akkasumas C nu kennee jira, kan B nu kennee jira, kan A barbaadachaa jira. Kanaafuu haala kamiin fayyadamuu ni dandeenya? A plus B plus C plus D equal to 360. Safarri afree tokko 360. A'n kenna hin beekamu. Kanaafuu B'n kenna immoo plus B meeqa qabna? 51 eda'u. C'n kenna meeqa? 75 plus measure of B'n kenna 51 akkasumas kan nu hafe kaminni D'tu nu hafe 112 wal qixa ta'a meeqa ta'a? 360 ta'a jechuudha. Kanaafuu A kenna 122 ta'a jechuudha. Haala kanaan furuu ni dandeenya.